video? A video. It's on. No, he did it yesterday, but he can do it again. Okay, good. Masjid of Kesati, Magalam Napolis Kutam and Sota America Kesati, they told Tufaa wajjin argamna. Geggeessaa Shiftaa deemta. Yaa boruu deemte Austraaliyaa. Warra Austraaliyaa maatiin keenya nagaa waliin. So kana nagaa du'aa isii booda Rabbi nagaan si haa galchu. Amiin. Rabbi nagaan si haa deebisu. Amiin. Dhaamsuma kana siif qaba. Wanni ati jessee hojjetu. Wanni asumatti gammachuu guddaatu kun akkasuma asirraa taasifamaa jiranii dhaamsaan kan qabu galatoomaa barbaade walii galatti fayyaa guutuu asitti argamu keetu Microphone. Oh, hold up. Can you take it with the mesh? Yeah. Okay. Or see, I want to. No, I don't think so. Because Abbaatii illee dhugaa qabaa ture yeroo sana keessatti psychology yeroo namaan jettu psychology fi psychiatry illee walitti makamaa ture akka tokkotti ilaalaa turan namni. So maal jedhanii most people they think psychology jechuun nama uf wallaalee wajjin hojjechuudhaa fi nama uf hin beekne nama maraata ka uffata ofirraa mul'atee ka karaarra deemu jiraame biyyatti ni arginaan nama sanarra hin fagaatta baay'ee oh they're crazy jettan akkasitti irraa fudhatamu psychology jechuun gocha nama beekuudhaa fi gocha namaa fi sammuu isaanii waan nama motivate godhuu waan nama rakkisuu waan nama dinqisiisu kana hunda walitti qabsiiftee takka eega barattee booda nama gargaaruudhaaf namni tokko tokko bakka san gahuudhaan dadhabaniitiin gargaarsa akkatti argachuu danda'anii ogummaa keenyatti ni gargaaraa jechuudha. Ogummaa namaatiin gargaaru jechuun ani expertii waa'ee ogummaa sanirraa hiiti ammoo isin expertii jiruu keessanirraayidha. So hanga fedhe yoo dubbadhillee waan ofii kiyya yoo haasee that's nice jiruu kan keetiif bareeda jetteetumaan jiruu ofittiin deebitaa jechuudha odoo bu'aa irraan argatin. So psychology jechuun nama waliin hojjettee namni san bakka gahuu barbaadu sanitti akka nagaan gahaniif jecha karoora ofii baafatan bakka gahaniitiin akka itti gargaaramu hojiin kenna kanaati. So bifa adda addaatiin hojjetama jechuudha. Sometimes a psychologist education schoolatti waamani. Ijoolleen bakka gahuudhaa fi hir'ina yoo qabaatanii wanti isaan gargaarsa yoo barbaachisanii dhufee bifa saniitiin gargaara. Sometimes hospitala keessa hojjenna. So sometimes namni gariin hospitala keessa dhukkuba ajaa'ibaa yoo isaanitti dhagahame jiruu isaanii nagaan akkatti jiraatuudhaaf akkatti godhan bifa sanillee jirti. Mana hidhallee kan hojjetu hedduu jira. Sometimes namni yakka yeroo dalagan nama akkanumatti caljettee hidhuu isaaniillee gaarii miti because takka eega hiitee booda yeroo babba'an ammallee wama sanitti deebi'anii hojjetuun ni malan. So wanti rakkoo sana adda baasuudhaan hiikuudhaaf sometimes mana hidhaa keessatti argama. So bifa sometimes even Olympika keessatti illee psychologist hedduun argama. Maaliif warra atleetota bakka san gahuudhaaf pressure dhiibbaa kana balance godhuudhaaf akkatti godhuu danda'an psychologist fidanii jechuudha. So psychologist actually nama maraatummaa uf wallaaluun kana gargaaruu qofa osoo hin tahini kiniina malee furmaanni nama fiduudhaaf hojiin kennaati. So psychologist kanadha. Psychiatrist immoo dura doktora ta'uu qabda, medical doctor. Achii booda specialization waa'ee sammuuti argatteeti karaa kiniinatiin nama gargaaran. Karaa kiniina karaa medicine. So you think about sometimes gaafa doktora deemtu kiniina nama yeroo kennani psychiatrist kennaa jechuudha. Psychologist immoo kiniina malee nama gargaarti. Because dhukkuba tokko tokko yookiin rakkoon tokko tokko kiniina itti fayyadamuu hin dandeettu. Fakkeenya tokko yoo isinii hima namichi tokko anin beeku yaaluuf dhuftee accidentii keessa seentee makiina oofuu dadhabde sodaa qabdi. Sodaa kana abbaan feeti kiniina yoo itti kennite sodaa san xiqqoo namarra hir'isuu malee mataa rakkoo isii hin hiikuu jechuudha. So kiniina malee wanti namni yaada isaan qaban waan isaan qaban kan hunda adda baasuu beekuu hiikuu fi gara biraatti jijjiiruudhaaf psychology dhuftee jechuudha.
So as a short way, this is what I do. So my job as a psychologist is in wellness and well-being, helping people to achieve their best, especially through mental issues, so anything mental related to the brain and anything related to the behavior. Okay. Kana ega sirritti ega snif qabsiise booda subjecti kan itti dubbachuu barbaadu sirritti seenuu barbaada. So waa'ee parenting jedhamu waa'ee ijoollee guddisaa ijoolleetii jechuudha. Usually ana kanatti taa'eetiin lecture kuni akka kutbaanatti fakkaataa jira namni callisaniitu mannaa deebisan jiran ammoo fedhiin kiyya sila isinillee odoonaa deebiftan odoona dubbiftan gaafii yoo gaafattanii bareedaadha akkana isinirraa fagaatullee xiqqoo to be honest natti ulfaata. It looks like my wedding day to be honest. But there's no husband and there's no so but that's okay, I'm happy. Wannan jechuu barbaad I wish actually achi dhaabadhee isin dubbisaan yoo hayyamte yeroo dubbanne I think it's really important to understand nama Oromoo taatanii ijoollee guddisuun kana first of all actually kennaa rabbiiti ijoollee argachuudhaaf. Inti kana ni beekna karaa amantiillee ni beekna Oromoo aadaa keenyatti ijoollee baay'ee jaallanna. Rakkoo kan nuti qabnu immoo ijoollee akkatti guddisuu qabnu siisteemii adda addaatu jira. Faamilii keessatti rakkoo adda jira. Biyya keenyatti rakkoo adda jira. Ameerikaa dhuftanii rakkoo biraa jira. Rakkoo hunda kana akkatti baalansi godhuudhaaf xiqqoo nama dhiba. It can be really hard, it can be really tough. Ammoo namni hedduu baay'inni isaa privately safarii godhanii malee namatti hin dubbatan. Ijoollee isaanirra rakkatanii namatti illee dubbachuu hin barbaadan. Yeroo dubbatan immoo sometimes I'll be very honest with you because office kiyya keessa namni one deep secret private personal kind of natti dubbatani because ani nama hawaasa odoo hin ta'in nama healthcare professionally dha. Waan ati himte kana namatti dubbachuu hin danda'u. Amma akka dhuftee sometimes actually nama Oromoo leeyyaadha akka klinikii kiyyayyuu dhufan ittiin dubbadhu. Karaarraa yoo arga haa jedheetiin biraa jedhu. Haa illee hin jedhu yoo natti haa yoo naan jedhan malee nagaallee isaaniin gaafadhu. Maaliif privacy isaaniif namni akka nan gaafadhu eessan wal beeytanii akka hin jenneef jecha 100% privacy tahuu qaba. So for that reason namni baay'ee waan jiru isaan keessa jiru naaf ibsanii jechuu naaf himatan jechuudha. So what do I say? Sometimes in our community, namni yeroo rakkatan rakkoon akka keetiidha jedhan sirra akka hir'ina kan keerraa dubbatanii rabbi sii haa qajeelchu rabbi ijoollee kee haa karaa nagaatti haa godhu rakkoon keetiidha du'aa sii goona malee waa'ee ofirra dubbatanii. So sometimes rakkoon martu nama biraarraa maxxananii jechuudha. It's your problem, it's your issue, it's your family. Hanga rakkoo sitti dhufuuti jechuudha. Sometimes rakkoon eega sitti dhufee booda jette kun laafaa miti bara. It's not easy. Ijoollee guddisuu miti. Ijoollee guddisuu dhiisi uftiiksullee it's not easy. Maybe I'm sure harka guddaa keessanillee you're married. Even marriage kana tiiksullee it's not easy. So kanatti akkamitti walitti qabsiifneetiin rakkoon maal akka itti fakkaate akka ilaalcha kiyya isiniif ibsuu barbaada takka takkaan. And also depression is in one sense is barbaadneef jecha furmaan isaa solution illee isiniif dhiyeessuun barbaadaa jechuudha. So I want you to leave by the end of today hope akka qabaatan abdii fi hawwii fi maal akka godhuu dandeessan odoo qabaatan akkasitti galtanoo ijoollee keessanitti hin gammadaa jechuudha. So let's begin. So ijoollee kana guddisuun namni hedduu psychology, western psychology ti dhaqaniitiin mee western psychology kana warra beekaa kana maatu nu barsiisuu dandahaa jedhan. Ammoo nuti kabeenu psychology dura actually warra muslimatu waa'ee psychology kanarra barmoota hedduu godhanii jiran maqaa biraa dhahanii mana ilmuun nafsi jedhani waa'ee nafsi ofirra beeku jechuudha kanarraa jalqabani. So you know modern white psychology just 100 waggaa tokko 500 dura jalqabee nu jedha akkasitti nu barsiisanii ammoo warra professoroota university kan keessa jiru actually muslimni hedduutu jira akka subject kanaafi waan hedduu nuuf ibsanii jiranii jedhan. So it's very important actually nuti eenyummaa kenna of course Oromoodha, we're in America, but also at the same time we are Muslims. So it's really important to understand ijoollee keessan yeroo guddifatan rakkoo guddaa kan argu tokkoffaa haadha ijoollee even abbaa ijoollee same thing attention fi focus isaanii
ijoollumarraa godhan. Waama ijoollee barba ijoollee kiyyan guddifadhaa maaliin godhaa kanaan godhatu taamanii ijoollerraa fokkasii godhan. Jaartiin tokko marriage keessa yeroo ilaalu waa'ee abbaa mana isaan rakkoo yeroo qabatan bar ani kana isaa godhee hin qulqulleesse nyaata godhellee ana uf dadhabsiise kana kun gammachuullee hin qabu maali stressii kana jira. Gara abbaa manatti yoo garagallee when we ask them ani illee tattaafadhaan jedhan dadhabee jira bar mataa kiyya dhukkubsadhee kana hojjedhee yeroo mana galuu I do everything for her hin gammaddu she's not grateful kana jedhanii ijoolleen keessanii immoo kana lamaan argan. Okay, so they're single, so ijoolleen xiqqoo confused ta'anii jechuudha. The biggest problem actually is namni focus ijoollee isaanii godhuudhaa fi eenyuuf jecha ijoollee tattaafata. Meesin gaafadha. Rabbumaaf jecha mi? And that's the biggest problem. Most people actually focus isaa ijoollee kiyya jedhan immoo fakkeenya biraasiif ibsetiin tokkii kanatti deebi'a. Kubbaa yeroo isin taphattan gooliin yookiin karoora isin qabdanii wanno sibiila lama jidduu san keessatti kubbaa galchuudhaami. That is a goal. Sibiila san way jijjiirata? Hin jijjiiramu. Bakka feeti yoo taate hin jijjiiramu. Akkasiin nuti immoo ijoollee keenya akkuma sibiila san fakkeessifne immoo ijoollee keenya sibiila miti. The goalpost is always changing. Wama feete ijoolletti yoo kennitilla har'a gammachuu sirraa qabaatani boru naarasitti bu'an. Jaartillee akkasuma hanga feete yoo isii gammachiiftille today she's happy, tomorrow she's not. It's the same thing for your husband. If you make your husband your number one focus in your life, the goalpost will always change. Malifi, people change, humans change. So the most important thing actually, when you hunda jiddu keessatti focus ka isnif ta'u qabu Rabbiidha. Because Rabbiin akkuma sibiila sanatti, it never moves. The goal is always the same. So yoo nama gargaaruu barbaadde namuma san gammachiisuu irra dura Rabbii jetteetiin achii booda nama biratti yoo gorte Rabbiyyuu karaa siif hin banaa jechuudha. Namni hedduu sodaate yes Rabbumaaf jedhanii malee actually Rabbii miti namatti amananii ijoollee ufitti amananii jaarsa isaanitti amananii jaartii ufitti amananii. This is a big problem. So our focus is not correct. So what happens when you put your children in the center of your life? Your children change, your children grow. They just do their own thing. But if your intention is first Allah, you say, Ya Allah, I'm going to smile at my children for you. I'm going to look after my children for you. Start with Allah and then look at your child. Because you'll see a different child. You'll see a different husband. You'll see a different wife. It is actually your intention that's important. First intention to be honest, nama didu, nama gammachiisu akka laafaasii ta'abar. Because wanni ka si qabsiisaa jiru Rabbiidha bar nama miti. Jaarsa jaartii ijoollee miti Rabbiidha. So Rabbiin maal jedhe ana dhiiftee nama biratti amanuun qabdu jedhe. Nuti shirki jenna no Rabbii biraan qabanu jennaan astaghfir ijoollee keenya bakkuma Rabbiitti kenna ammoo usually. Even uf wallaala Rabbiin maal jedhu uf wallaaluun qabdu uf beekuu qabda uf eeguu qabda. Kana godhuun immoo baay'ee namni is sometimes it's not comfortable. Ana jechuun akka of moonutti argani malee ati akkuma akeeka keetti deebi'uu qaba framework mindset kee. What is your mindset? Dura Rabbii kee. Rabbiin immoo maal jedhe wanni an ergamaa sitti ergee fi I sent you a prophet to perfect your character. So you need to be comfortable with yourself first. Nama bira jechuu irraa dura if jettee with Aaddee, relationship with Rabbi with Aaddee, achi booda ijoollee yoo itti seensifte, things will become easier for you to cope up. Kana madaammoo sometimes ijoolleen kana siif kabajanii but actually waan tokkoof Rabbii jecha Rabbii haa ta'u wanni tokkoof qajeelutti yoo ka dhaabattu taate jaarsa keeyyuu sii kabajaa bara. Jaartii keellee sii kabajati. You actually need to have a position. Because position yoo hin qabaanne amma fakkii ufuma jiruu kan kiyyarran si dubbisa. Ani mana galeetiin ijoollee kee takkam bootti takka maali godhanii I'm hungry, I'm thirsty and abbaan waan irraa gaafata. Everyone wants something from me. Baay'ee busy ta'a. Eenyu akkatti gargaaruu iyyuu hin beeku wallaaleen dadhabee bar iyyuu malee wanna furmaanni biraan jiru si galee. But what's the important part? First, I have even even fakkeenyaaf namni kana sirraa barbaade yoo jette nama san yoo diddellee diduunis badiin hin qabu maaliifi
fedhii kee beekuu qaba namni. For example, kana naa godhe yoo siin jedhe akkasumatti calliftee yoo goote rakkoon qabdu wama itti kennitee gootii siin jedhan. Ammoo actually now ani dadhabeen jira xiqqoo waan biraa godheetiin achi booda siif hin godha jettee yoo dubbatte now ammuma godhuu qabda yoo siin jedhan deebitee okay egaa ati barbaadde siif hin godha yoo jettee kunillee addadha. Maaliif dura dhuf himattee beeksiftee ani yookiin hin danda'u yookiin hin fedhu yookiin naaf hin taane takka eega jettee booda achi booda jijjiiruun obsa keessa argisiisuu jechuudha. Malee miti akkamiin hin dubbatiin waa takka illee jedhiin callisii akkanumatti godhadhu rabbumas argaa jedheetiin rabbiin uf miidhillee hin jedhu even ijoollee keetii fi barsiisuu qabda. Ijoollee kee akkatti dubbisuu qabdu subjecti kanarraa isiniif hin ibsa takka takkaan. It's very important that your needs are known. So I'm not saying one kiyyaadha one ana jedhee qofatuu qaba osoo hin ta'in wanni si barbaachisu takka eega ibsitee booda achi booda yoo ka jijjiiru taate namni akka isaanii kennaa jirtu yookiin irraa fudhataa jirtu hubachuu danda'anii jechuudha. Isin egalee mee dubbii kana afaan Ingiliffaatiin boundaries jedhani. Oromoo kuni boundaries ittiin amanuu jedhani wanni boundary nama diduun aadaa keenya keessa hin jiru jedhani still himachuu ni dandeessan. Dubbachuu ni dandeessan. Keessattuu mana keessatti you can speak to your children and your family. Namni akkasitti gatii siif kennaa kana beekuu qabdani. Akkanumatti kaarbeeti urgoota rabbumannaa argaa jechuun of course sunillee bu'aa ofii hin qaba. Ammoo akka ilma namaatitti dadhabuu qabdu. Isin gatii value guddaa qabdani. Isin haadha ilmaanii abbaa ilmaanii value keessanii baay'ee waan ta'eef jechuun wanni tokko warqii yoo sitti fakkaate lafa keessa akka kaarbeetitti hin gootu godhe. You will look after it. So we need to look after you first. Wanni guddaan sanuma. Talammada waa'ee ijoollee kana yeroo nuti waa barsiisuu qabnu Ameerikaa keessa jirtan isin. So Ameerikaan kun aadaa isaanii xiqqoo addaati. Namicha tokko jira biyya kan Dr. Leonard Sachs kan jedhamu. Leonard Sachs inni doktoras psychologistidha. Rakkoo inni arge waa'ee hedduu dubbatee dubbisaa yeroo dubbadhe kitaaba isaa Oromoo keenya baay'ee yaade. Maal jedhe inni namichi rakkoon biyya kana keessa jiru ijoollee biyya Ameerikaa kana kabajaa namaaf hin qaban. Ijoollee fi kabajaan barsiisan. Akka jechuun akka waan barachuu qabdu hin barsiisan kabajaa. Jaalalaan barsiisanii ijoollee jaalachuu ijoollee waliin deemuu kana ammoo kabajaa kana waggaa 40 dura barsiisaa turan ammoo modern day kana keessatti ijoolleen hin baratan jedheetiin akkana dubbatu kun rakkoo guddaati. So kun maal jechuudha ijoolleen biyya kanatti sometimes akka itti guddisan wama ijoollee barbaadan itti kennani kuni yeroo isaanii qaba. So yeroo ka ijoolletti waa kennuu qabdu nuti hadiisa kenna keessatti ni qabna. Nabi sallallahu alaihi wasallam maal nun jedhee daa'imni keessan yeroo isin deettan irraa hanga waggaa 7 gahan taphaadhaan barsiisi taphaadhaan walitti dhiyaadhu ijoollee keessanitti. So raise your children through play with them from 0 to 7 jedhe. Then from 7 to 14 ijoollee keessani barsiisa waan qajeelaa fi waan dogoggoraa adda baafadhaa ijoollee keessan barsiisa. Hojiin keessan akka haadha beekbaalimaati. Waggaa 14 hanga 21 immoo gorsuu qabdani malee wanni biraatii miti. Yeroo san yeroo jaalalaatii miti, yeroo barsiisuu miti, yeroo gorsaadha. Akka saahiba isaanii taatanii isaanii guddifatan. Waggaa 21 booda immoo itti dhiifta. Achi booda nama jijjiiruu hin dandeettu jechuudha. Nabi sallallahu alaihi wasallam akkasuma jedhe. Hadisa kana psychology, Western psychology to your finne exactly what my son did. Ijoolleen yeroo dhalatan they need safety, they need to play-based learning jedhamu. Taphaadhaan barsiisuu qabdanii jedhani. Maaliif ijoolleen wanni isaanii barbaachisaa ta'e tokkoffaa namni na jaalatamu wal jaalatu jedhee gaaffii kana qabata ijoolleen. Mee isinuma yaada ijoollummaa ofii keessan gaafa isin ijoollee eenyutu isin eege? Kan yeroo ati rakkattu ka sodaattu yeroo imimmaan jiistu eenyutti fiidee deemte? Minimum nama tokkotu si feesisa nagaan guddachuudhaaf jechuudha. Ijoollee keessa nagaan yoo guddifachuu barbaadan primary care safety ka ijoollee kana jaalalaa fi katti taphatu kana nama qabaachuu barbaachisa. Namni sun usually haadha ilmaanidha. Yookiin abbaa yookiin akkoo
yokin adada somebody. There has to be one person. Nam tokko kun jira ka abba haati irraa du'an, it's okay. Akkoon bakka sanatti yoo buutelle ima ta'a. But you need, every child needs one person from 0 to 7 ka security fi jaalala ka kana hunda kan even ijoollee waraana keessa ka guddatan ka rakkoo keessa guddatani namni isa jaalatu namni isa qabu namni isaanitti amanu takka osoo argatani nagaan guddachuu danda'anii jechuudha. So kun maal jechuudha ijoollee kanneen fa'a amma discipline yoo waa irraa dhoorgitelle yoo waa gootelle aaraatiin miti. Not by getting angry, not by getting upset. Karaa nagaatiin himachuudhaaf maaliifi ati jiruu kee maashaallah jiraattee jirta. Ijoollee kanneen akka waraqaa qullaati. Watakka illee hin beekan. Waan akka balleessa jiran hin beekan. Sammuu isaanillee developii ganaa hin taane. Connectionii walitti hin dhufne. Amma fakkeenya mee eegi daa'iman yeroo jirtu eeguu iyyuu hin beekani. Daa'iman yeroo deessan yeroo jalqabu ulmaa odoo hin bahini. Daa'imni yeroo boohee maal godhattee waan daa'ima barbaadde itti kennitame. Because daa'imni haasoo hin beeku, eeguu hin beeku, watakka illee hin beeku, ittuma kennuu qabda. Nuti maal jennaa ijoolleen hanga waggaa 7 gahan sammuu isaanii eeguun kana maali godhu sheerii godhu kana hundarraa hin beekani waan yoo ka barsiisuu barbaadan karaa taphaatiin barsiisa karaa jaalalaatiin barsiisaa jedhan. Talammada immoo 7 eega fixatan booda gara 14tti odoo hin seenin ijoolleen sammuu isaanii waa fudhachuu danda'a jechuudha. Waan fudhachuu waan danda'aniif jecha yeruma san teach them jedhe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barsiisi. Afaan Ingiliffatti maal jedhan sometimes discipline them jedhan. 7 to 14 is the age of discipline. So discipline jechuun maali? Kunillee hiika adda addaa qaba. So Oromoo sometimes discipline jechuun uleedhaan ijoollee guddisuu jechuudha. It's possible, definitely. Ijoolleen hedduu akkasumatti guddatame even ijoollee keessanillee tumuun ooltani. Possible, I'm just saying. Ammoo Ingiliffaan wanni isin ijoollee tumtaniif jecha yookiin wanni ijoollee discipline gootaniif jecha maalidha discipline afaan Ingiliziitiin hiikaa isaa jecha discern irraa dhufa. Discern and discipline is the same thing. Discern jechuun adda baasuu, adda baafachuu, waan qajeelaa fi waan dogoggora adda baasuudhaaf ijoollee barsiisuu qabda. Yeroo sani wanni mara ijoollee barsiisuu sirra jira. Himi barsiisifi garsiisifi until 14 maalifi ijoollee yeroo san si malee namni biraan beekan. Okay, schoolallee odoon eegalin dura si beekani. Kabajaallee si qabani. Haati malee namni biraan jiru jedhanii sima qabani. So open carraa san fudhattee ijoollee waan maraa barsiifata. Ani ijoollee kiyya guddisu everything walumaan goona. I'm telling you laafaa miti. Intalatti ana gargaaruu feetimi. To be honest with you, it gives me a headache. Ani waan isin daqiiqaa 10 irraa fuutee sekondii 30 keessatti fixachuun danda'a. I want to help you Nanjetti. Okay, osoo jedhu ani amma I'm so stressed yeroo qabu maaliin qabu ammoo yeroo sana odoo kenne ijoolleen hin fudhatti gatiillee siif kennani. Akkuma bank account yeroo mallaqa itti gootu yeroo keessanii yeroo masaniiti yeroo ijoollee attention yoo sitti kennan kennuudhaan hay deebiin irraa boo'u nuti biiziidha yeroo jettu ijoolleen you have to think ijoolleen kun waraqaa qulqulluudhaani sirra kan namni isaan jaalatanirra deemin irraa jechuu dhagaa jecha kana dhagahuun mee sammuu ijoollee akkam godhuun ni mala mee itti yaade abbaanis you have to think about these things too. So it's important to teach from 7 up to hanga teenager hanga middle school fixatuun isaa si dhagaan mara ijoolleen humnaan haa ta'us jaalalaan haa ta'us dhimma dhagaan jechuudha. 14 booda immoo wanni jijjiirama qaama keessa guddatu dhufaa jechuudha. Wanni puberty kan jedhamu ni dhufa. So ijoolleen ni jijjiiramti jechuudha nama guddaa ta'uudhaaf. Nuti aadaa Australia fi America ijoolleen adultii 18-21tti gahan jenna malee akka qaamatitti yeroo arginu actually adulthood gara 14-15-13 akkanaafatti eegala harka guddaa ijoolleeti. Kuni maal jechuudha akka qaamatittiin amma ijoollee godhuu dandeessan jechuudha. So hiikaan kuni maalidha? Hiikaan kuni jechuun qaamaatiin daa'ima yoo argachuu dandeesse so fuudhullee dandeessa jechuudha. Qaamni kee koo ani waa'ee aadaarraan dubbadhu. I'm just biologically I'm speaking about the body. Qaamni kee eega kana danda'e sammuu keessatti hormoonii adda addaatu gallakkifama. Hormooniin sun maalidha? Hormooniin namni akka family isaaniitti jaalalaa ijoollee hin gooneef jecha akka bakka biraa arganiif jecha ijoolleen nama biraa jaalatanii malee family ofiin jaalatan si galee hormoonii kana yoo akka gallakkifamuu dadhabe namni obboleeyyaan wal fuudhani.
haadhaaf ilmaan wal fuudhani wanni akkana ni jira. Ammoo qaamni jijjiirama sammoojiin hoomee san gallakkisee ijoolleen akka bakka biraa haalaalaniif jecha. So nuti aadaa keenyatti yeroo san ijoollee ni qabnaa malee ijoollee yeroo sanatti gabbahuu fedhani. Jiruu ofii dhaabuu barbaadan waan ofii godhuu jedhan ani hin beeka ati hin beektuu siin jedhani. So yeroo 14 san keessatti Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam maal nuun jedheenni yeroo sana ijoolleen barsiisuu miti. Friendly isaa ta'u isaanii gorsuudha. Gorsa jechuun maal jechuudha? Oromoo keenya yoo gaafatte gorsaa fi ajaja tokkuma bara. Si gorsa yoo na dhaga'uu dadhabde si ajajaa siin jedhan kuni gorsaa miti. Gorsa jechuun advise them, teach them. So maaluma barsiisuu dandeessa ijoolleen waggaa sanatti maatu barbaachisa maal feesisan. Isaanii to be honest with you technology kana wajjin waan hunda kana wajjin to be honest caalallee beekuun ni malan. Waa'ee beekumsa information kana beekuun ni malan. Ammoo waan ijoollee harkaan qabanne isin harkaan qabdan mee maal inni wanti suni muuxannoo harkaa qabdan isin. Hanga fedhan yoo Google guutuu liqimsanii of keessatti waan hunda beeka yoo isin jedhan still at that time values you know maatu important akka ta'e maatu akka gallakkifamu qaba relationship naman yeroo jalqaban even boyfriend girlfriend kana yoo hin jiraanne still wanti san mataa keessa jira hawaasa keessa jira dubbachuu qabdan beekuu qaban because waggaa torbatti hin dubbatamu wanti kanneen immoo amma 14 15 16 18 kanafatti waan akkana haasa'u irra waan isin harkaan qabdanii valueedha jechuudha. You teach your children through values kanammoo amma fakkeenya nuti akkana jiraanna akkana yoo gootetu si bareeda kuno ani akka dubartiitiitti akkana dogoggoree odoo akkana jijjiiradhe odoo jiruu kana akkana naa ta'e hin gammada ani wanti si barbaaduu fi kanadha jette kana ijoollee haala kanaatiin yoo dhufte ijoolleen si dhageeffatti. Dhugaa si dhageeffatti ammoo hedduu namni sodaatu no waa'ee kiyya dubbatuun qabu history ofii yoo dubbatte ijoollee keessa kuno ani akkana jedhee keessa jiraadhe ani kasi barbaade kana caala akka jiraachuu barbaada. Yeroo san immoo ijoollee maal sirraa barbaadde amanama trust me jedhan. Trust me mom amma nuti maal jennu achiin dhaqine yeroo jennu oh mom you don't trust me jedhani sitti aaran. Ati immoo no trust isi godha isaanii trust godhuu dadhabee malee wanni biraatii miti osoo jettu wanno taktika bira jira akka ijoollee keessan ofitti harkisuu dandeessa. Kana hunda takka isiniif ibsa ammoo wanni guddaan there are 3 stages for parenting. One from 0 to 7 jaalalaadhaan ijoollee guddisuu jechuudha. Ta lammadaa ijoollee barsiisuudhaan guddisuudha. Ta sadaffaan immoo value yookiin values wajjin kana ijoollee guddisuu jechuudha. So sadarkaan sadiitu jira jechuun walitti aanaa walitti makamullee qabu. Kuni maal jechuudha? Mucaan kiyya hanga waggaa 7 ga'e watakkallee barsiisuun qabu jechuu miti. Barsiisuu ni dandeessa ammoo fookisii guddaa jaalalaa ta'uu qaba. Torba eegamaan booda jaalachuun qabnu jechuun miti bar dubbiin barsiisuu qabda amma of course ima jaalataa ima gorsitaa ammoo fookisii guddaan barsiisuun adda baasuudhaan ijoollee keessan smaarti goosisuudhaan waa hedduu sirra fudhatan qophiidha ijoollee. 14 eega gahaan booda ammoo of course ima barsiiftaa ima jaalataa ammoo wanni guddaan isaan adultii nagayaa kan nama waliin jiraachuu danda'u kana barsiisuu qabda. Kitaabarraan baramuu barkanne yoo isinirraa baratan malee nama biraarraa barachuu hin danda'anii jechuudha. So kuni amantiitti hidhaan hin qabu. Wanni barumsatti hidhaan hin qabu. Wama value ati goote san ijoollee ofitti bal kiristaana yoo taatellee kiristaanummaa yoo itti amante sanitti ijoollee barsiisuun yeroo sanadha. Isinii galeemi dubbii kana. So wanni important isiniif tahe ijoollee yeroo sanatti barsiisuudha. So waliigalatti kana yoo wali qabsiifne sentence yookiin sentence takkatti yoo isinii qabadhe hojii keessan maalidha ijoollee kana guddisu. Hojii keessan ijoollee akka duniyaa keessatti nama waliin nagaan akka haa jiraataniif jecha. Hojii keessan sanidha. So namni nagaan nama waliin jiraachuudhaaf yoo ka barsiisuu qabdan dura uf beeksisuudha dura uf beekuu qabda bar nama waliin jiraatu dura uf beekuu sirra jira. So your first job ijoolleen eenyu akka ta'an barsiisuu qabdan. Yoo wanti kana carefully yoo hin taane wanni hedduu si harkaa baduun ni mala. Waa'ee ofiin dubbadhaani kaayisan yoo isin psychologistiidha rakkoon qabdu watakkallee qabdu jedhan wanni akkana jechuun barbaadu isin galame. Anuu intala kiyyarra si hima.
Ani schoola tokko baay'ee bareeda Montessori kan jedhamu is very expensive. Waggaatti doolaara 20,000 ijoolletti achi barsiisuudha. Intala kiyya achitti ergee mashallah waa hedduu barataa jirti guyyaatti waggaa ganna sadii barsiisin sadii okay galtee manarra waa wayii dubbisaa ture akkana rabbiin akkana nu uume osoo jedhu Allah no rabbiin jedhan Allah jedhan Allah tu duniyaa kana bareechisee akkanatti nu uume jedhan no Allah hin uumne naan jette rifadhee dhugumaa rifadhe what jedhan what did you say no Allah did not create the earth naan jette okay no he did create the earth jedhan no he didn't naan jette akkana walitti deenu wal dorgomu yes he did no he didn't okay jedhe okay Allah duniyaa kana hin uumne nutu uumere jennaani banjootu uumee naan jette hedduun banjoo kun jennan simbira guddaadhaa ka addunyaa uume warra aborigines hundatti nu barsiisan jette eessatu duniyaa kana uume jennaan wallahi akkuma ibidda narra gannaqamee natti fakkaate yeroo sun because hojiin kiyya maali akka haadha ilmaa ta'u ijoollee kiyya duniyaa kana keessatti nagaan jiraachuudhaaf dura of beekuu qabdu intalti immoo simbirutti amanuu eegaltee bara because ani dubbitti hin seenne jechuudha jalqabarra suni badiin isiin wanta kallee itti aarullee yoo aarellee badiin hin qabdu wama namarra argite waraabbattee dhuftee manatti naa himtee jechuudha sunillee rabbumarraa isaanii naa dhufee jedhee intalti san yeruma sanitti hime waa'ee rabbii my only job as a parent is laa ilaha illallah kanallee yoo dadhabee kabiraa humaatu na hafee jedhee rifadheeti of course yeruma san barsiisee immoo skuula keessa baasee kan biratti naqee ka islaamatti maali akkan itti mufufee jechuudha so sometimes rabbiin beekaan waan hin taane tokko mataa kan keetti buuseeti hirribarra si kaasuudhaaf jechuudha Nigaleen sometimes namni ijoolleen akkana naa rabbashaa maali kana naa godha kun jiruu kiyya nan tahu jaarsaa anaa walii galuu dadhabne jechuun kun rabbii beekaan sitti ergaa jira ati yoo jiruu ofii jijjiiruu dadhabdee rabbiin goma san sitti erga ammallee sitti erga rakkoo san sitti erga yoo dadhabdee maal jedha qur'aana keessatti yoo nama beekaatti dhaqaa gaafadhaa gorsa gaafadhaa siin jedha wanni tokko yoo dadhabde ijoollee kee guddisuu marriage keessatti rakkoo yoo jiraatu namni ka isin itti amantan ka beekumsa qabaatan irra gaafadhaa jechuudha so ijoolleen keenya our job is to teach them number one first of all to live with people in the world in a good way so to live with people you have to know yourself first to know yourself first you need to teach your children through love teaching them the difference between right and wrong and then teaching them through values so want to say kanana so America keessatti jaalala kana mo akka gaarii beekani ijoollee waan fedhanitti kennaa nullee ni jaalanna bar ijoollee rakkoo sanii hin qabnu that's not a problem but the problem is sometimes biyya ambaa kana keessatti ijoolleen jaalalaa ka argatuu qaban abbaa haadha dhiisanii bakka biraa irraa argatanii jechuudha kompiitara irraa argatanii jechuudha saahiba isaanirraa argatanii jechuudha America keessatti ijoolleen mara friend isaanii barbaadan malee abbaa haadha hin barbaadanii biyya kanatti that's a big problem so nuti akka beenutti ijoolleen tokkoffa kabajaa isaan ka qabaachuuf qabani haadhaa fi abbaa bakka kanatti bu'uu qabdan yoo bu'uu dadhabdani so your job is not to be your children's friend you are not their friend you are their mother and father kunin akkatti adda baasuu mee isiniif hin ibsan ijoollee xixiqqoo ijoollee bira bakka haadha abbaatti kaanii yoo isaanii gammachiisuu barbaadani ijoolleen sun akkuma duraasii hime kubbaa goolii yeroo galchuu barbaaddu ima jijjiiran ijoollee akkana yoo goote ijoollee yaada jijjiiratin ati kophee kana uffattuu sin jaalannu jedhanii gala bakka biraa si dhiisani kophee argachuu qaba jettee kophee argattee achi booda rifeensi kee hin bareedu nuti bakka kanatti rifeensa keenya cirraatti hin cirtu jedhanii akkasitti ammallee si baasu ijoolleen friendii jalaa deemanii kana hunda friend san immoo jaalala qulqulluu guutuu kennuu hin dandahanii ijoolleedha namni jaalala qulqulluu fi guutuu ka kennuu danda'u eenyudha abbaa fi haadha so ijoolleen hanga fedhan yoo dogoggoranillee definitely jaalala abbaa fi haati ima argatan because investmentina so you have to make sure ijoolleen first and foremost dura
sii kabaju jechuun gammachuu keetii argachuu qabani malee nama biraatii miti. So akkamitti barsiifna kana ijoolletti? Jalqaba adam bakka itti barsiisu ati ufiif kabajaa agarsiisuu qabda. Yeroo ufiif kennuu qabda. Yoo wanti godhuu hin dandeenye is look after yourself first. Then achi booda ijoollee yeroo wajji dabarsaa. Ijoollee waliin yeroo dabarsaa. That is the key. I know it's in busy. I know I had clinical laman qaba ijoollee kophaatti guddisaa jira. I have a big. I don't have time. But the quality is more important than the quantity. Even guyyatti daqiiqa 10 teessee odoo hin dubbatin waan ijoollee godhan taa ijoollee wajjin dhageeffadhu waan isaan irra jiru yoo hin dubbanne it's fine. Just sit and listen to them. Daqiiqa waan taphachaa jira anillee taphadhaa jettee dogoo sitti haa kolfan it's fine. Spend time with your children. Abba ijoollee maal jedhani rough play ka jedhamu. You know sometimes abbaan yeroo ijoollee taphachiisanii rough way akka lolatti fakkaatu san baay'ee gaariidha ijoolleef. Ijoollee xixiqqoo fi gaariidha. Abbaan ijoollee waliin taphatuun kana keessattuu rough especially with boys. Kana taphatuun very important. Maaliif rough play kana keessatti maal baratan ijoollee? Akka lolatti fakkaatame. So akkana yeroo namatti kaatu yoo ijoollee san yoo dhukkubsatu ta'e dhaabuu qabda irra. Mucaan yoo booyin dhiifta. Wanni amma ta'e okay sorry no akkasii miti waa hedduu baratanii so boodarra ijoolleen bakka biraa dhaqanii yoo rough ta'anii yoo nama waliin lolanii waan abbaa irraa argan waan abbaa irraa baratan bakka biraatti godhanii jechuudha. So ijoollee xixiqqoo fi taphachuun kana abbaa fi is very important ijoollee wajjin. I know isinillee dadhabdanii jirtanii ammoo ka isin dadhabaa jirtanii fi dalagaa fi miti bara ijoollee kanaatiif yoo feetan hojii hedduu jira bara karaa haraamaatiin karaa maaliitiin isin karaa halaalaatiin uf dadhabsiisaa jirtan rabbumaaf jecha. So rabbiif jecha ijoollee keessaniif yeroo qooda. Man in psychology we know, I'll tell you in English first, you will spend 78% of the time with your children until the age of 12. After that, your time is finished. Until from 0 to 12 qabdani. So yeroo isin qabdan kana waan isin ijoolletti kennitan wama facaafatan haamatan hin jetti bar Oromoo. We have that too. So whatever you invest until 12 achi booda sitti deebi'a. Ijoollee kee yoo arguu dhabdee even my dad too baay'ee hojjetaa ture amma yeroo inni galeen immoo ijoollee ofii barbaadate. Even for Qur'aanaaf jecha teessisee nu qaraasise. Abbaan kiyya keessattuu afaan Oromoo qofa nu dubbisa. We saw him for 2 or 3 hours a day, not many. Malee consistently ituma fufneetu ijoollee waliin yeroo yoo ka dabarsu taatan very important. So ar'aan booda practically yeroo isin mana galtan maal godhuu dandeessan tokkoffaa ijoollee keessan wajjin keessattuu ka xixiqqaa kana from 0 to 7 abbaan taphachiisuu qabdan ijoollee. 5 minutes yoo ta'ellee ima taphachiiftan tapha san sirraa arguu qaban. Haadhaaf immoo yeroo ijoollee wajjin dabarsa even teessee hafuura baafadhu. Don't worry about the dishes, trust me. Gaafa namni yeroo du'uuf deema sireerra yeroo ciisan sila distii san odoo dhiqadhee namni jedhu hin jiru bara. Yeroo ijoollee kiyya waliin odoo dabarsee jedhan. Ijoollee kiyya waliin odoo taphadhee jedhan. So kanaafu we have to be very careful. Qulqullina mana keessanii, to be honest, is not a big deal. Qulqullina manni keessan hunda isaan. If it's messy, it's because you're living life. Spend time with your children from 0 up to 7. Okay? From 7 to 14, maal godhuu qabdanii, family keessaniif gatii kennuu qabdani. This is dubbii nama haadha abbaa ilmaaniitiif. Akka familiititti yeroo dabarsuu qabdana. Asitti dhufuu keessan exactly kanuma. Masgiidatti walumaan dheedna jechuun kana ijoollee waa hedduu hubatanii baratan. Malee if you don't spend time with your children, they will spend time with other children. So bakka ati ta'uu qabdu dalagaa fi maaliif jecha bakka san qullaa yoo kadhiisu taatan nama biratu bakka san itti seenee abbaa haati ilmaan keessaniif ta'a. Ijoollee ambaa, ijoollee iskuulaa. Sa'a 8 ijoollee waliin yeroo dabarsan achitti. Mana eega galan booda atillee ijoollee ignoori yoo goote eenyutti kalaan seetan. Ijoollee biraatti. Iso ijoollee san dhoorkuu osoo hin ta'in bakkee kee hin dagatinaa jechuumaaf. So when from 0 to 7 individually spend time with your children and play with them. 7 to 14 family time. Family time to face. Family time jechuun nyaata yeroo takkatti nyaadha yoo ka nyaachuu dandeesse.
Saturday, Sunday, guyyaa tokko paarkii dhaqna sa'a tokko achii booda abbaan barcatti yoo dhaqee cidhatti yoo deemtani whatever yoo qabaatani it's possible kuni barcaa kanallee Greek therapy jedhani bara afaan oromootiin barcaa jedhani afaan ingiliffaatiin Greek therapy akkuma therapy they sit in a circle and they explain their feelings ana jedhani yoo kan si kun amma ijoolleen hin baratani bara barcaa kanatu kun qabnu jedhan because haadha abbaan illeen haadhani maali tukun qabnu jedhani because aadaa kana dhaabanii jirtan jechuudha. Aadaa kana itti fufii dhiisii jechaan jiru kan isiniif ibsuu barbaadu aadaa kana qabatanii jirtan jechuudha. Mana keessatti yoo hin goone even mana namaarraa ni beektanii dubbii kana jechuudha. So akkuma aadaa san qabsiifame isin abbaa fi haati aadaa tokko qabsiifachuu qabdan ijoollee wajjin. Yokin Sunday morning breakfast igona. Yokin on the first Sunday of every month, we're going to go to the park. Just some culture, some kind of family culture. Not Oromo culture, not Islamic culture, family culture. Jechuudha ijoollee kana beekuu qaban. Abbaa fi haati wal dubbatanii walii galuu qabani. Ijoolleen kun akka nagaa waliin jiraanne arguu qabani. Nuti ammoo odoo rakkoo qabaanne mee irraa walii haa gallu sa'ati tokkoo fi ijoollee kanaaf walitti teenne waa haa goonu. jettanii bakka kanarraa yoo ka walii galu taatan big investment ijoollee keessaniif kana beekuu qabdan keessattuu waggaa 7 hanga waggaa 14 yeroo kanammoo nama bira akka ittiin seenne this is not the time to call the whole community oh isinillee koota family bakka sida no just mom dad namu mana san keessa jiru because relationship uumuu qabda I'm telling you, amma ati namatate ani obboleetti tiya eburu yoo kawaamu ta'e ijoollee kiyya dhiise obboleetti tiya waliin dubbiitti fufaa jechuudha. Sanii miti it has to be mom, dad, children. Namni bira yoo seenuu barbaada emergency yoo ta'e malee hin seensisin. Why? Because it's very important ijoolleen gatiin family beekuu qaban. So lakki nuti akkasiin goone yeroo jettu oh ijoollee already mataa of keessa qaban nuti wanti family qabna. So bakka sanarraa waan barataniif jecha wanni biraa yoo ka itti ida'amu loosuun hin ta'uu jedhaniif man ijoollee gatii siif kennanii jechuudha. Kana hunda investment yoo goote ijoollee waliin yoo taphatte ijoollee waliin 5 minutes guyyatti you know even nappy yeroo diaper jettanii misi diaper daa'imarra yeroo jijjiirtanii meeqa sirraa fudhata sekondii 30 daqiiqa tokko yoo jarjartee goote yeroo masana just mucuma daa'ima keessa ija isaanii keessa yoo laalakte yeroo isaan nagaan yoo dubbifte usually odoo daa'ima jijjiirtu la jette waan biraa haasofte ijoollee quban qabdu mindfulness yeroo masaniitiin yeroo muraasa daa'imaaf yoo kennite sunillee gayaa tahaa isinii jedha waan guddaa miti barmoomatti xiqqaa kana ija isaanii keessa laala akka isaanii jaalattu garsiisuudhaaf afaanillee himuu qabdu ijaatiin garsiisuu dandeette ijoollee akka jaalattu kana beekuu qaban. So from childhood is play. In 7 to 12 is family culture. Family culture. One barachuu qaban. Abbaa even ijoolleetiif himuu qabdan kun si garsiisa makiina akkatti oofan. Oofuuf deemaa jirta ammarraan si baradha akkana waliin. In barsiiftu ammoo ijoollee ima fudhatanii value oh wow wanni nama gurguddaa abbaan na barsiisaa jira jedha kottu na waliin deemna bakka kana jechuun bu'aa guddaati. The last one is from baay'iseen tu dubbisee how much time do I have? What's the time? Yeah, 5 minutes. I'm 5 minutes over. Will you think up, Caesar? Then the last one is from 14 to 21. So story to quote is in even if some. So 14 to 21. The fama gudda wajjini ammoo gatiin keessa akka haadha ilmaanii akka abba yoo as much as you want gabbu adeemaa jira. Kara biology ti yoo ka arguu dandeenya ijoolleen barsiin barbaadan waan ufii dhaabuu barbaadan usually namni sila yeroo sanatti wal fuudhan to be honest nuti aadaa san waan hin qabneef jecha wal fuudhuuf sometimes namni boyfriend girlfriend itti kalaan because heerumuu kana hin ta'u jechuudha yoo boyfriend girlfriend yoo hin taane immoo maalitti eegan I need my friends siin jedhan friend isaa saahiba hiriyyaa isaanii barbaadanii deeman waggaa sana keessatti. So damee sadiitu jira yookiin fuudha yookiin relationships like boyfriends and girlfriends yookiin saahibummaa sadiin kana keessa tokko. Kuni gaarii fi badummaan osoo hin taane kuni wama biology namaa keessa kun beekamaadha. So yeroo kanaa fi qophii yoo ta'uu barbaadan maashaallah isin already qopheessitan jirtan naaf fakkaata environment qopheessuudha.
saahiba ijoollee keessa eenyu akka qabaatan iskuulatti abbaan fedha haa taphatan yoo barbaadan immoo after schoolii control godhuu dandeessan. Control godhuu qabdanillee investment keessan ijoollee eenyu akka waliin taphatan beekuu isirra jira. Abbaan gaafadhu ijoollee keessan what's your friends' names? Who are they? What do they do? Why do you like this person? Jedhi gaafadhu baradhu ijoolleen irra because sammuu isaanii keessatti yeroo sana seenuu dandeessan. Takka eega guddatan booda hin cufatan. Afaan hin dubbatan. Duraan aadaa san yoo hin eegallee jechuudha. So you need to control the environment from 7 to 12 so that when they're 14 and above, already wama ati facaafatte haamachuu eegaltaa jechuudha. So you have to really, in that age, it's the friendship and the advice. Abbaan kiyya mashallah masku inni Egyptitti barate university eebbifame inni. Qur'aan illee barate kana hunda barate. Then ijoollee kana eega fidee booda eega argatee booda haati waliin inni I think Saudi dhaqee waggaa tokkoo fi 1 year yeroo dheeraa fi haati tiyya Qur'aan akka abbaatiin beektu this is not my problem jettee iskoola Qur'aanaatiin ergaa ijoollee jettee iskoola Islaamitti nu ergite iskoola akka Sunday school akkuma kanaati. Schoolli san immoo campii qaban. Camp jechuun dheeytee bakka biraatti buluudhaaf. So never in our family camp dheeytee hin beeknu. Abbaan leen hayyamu. Iskoola kana immoo maal jedhanii iskoola kana yoo dhufuu barbaadde campillee hayyamuu qabda. Campi sanatti Qur'aanallee hin barsiifne Qur'aan akka akkatmi haa godhaniif jecha. Haati tiyya okay jettee nu ergite. Achitti every term holidays torbaan tokko achii dheyne akkuma islaama warra kana jajjabaati Qur'aanallee barannee waa hunda goone environmenti sun baay'ee waan tolee jecha yeroo nu deebine magaziinii kan hubinnu san hin jiraame like fashion magazine hundi isaan ufuma kenna qabannee gannee rabishatti neyne. My mom was shocked in beeti bannu akka dho'isaa jiru malee isu surprised taate. Then achi booda salata fardi dhiisi sunnallee naafilallee kana hundallee salaatuu eegalle. Oh my god ijoolleen kaampuma kana dhaquu qaban jetti. Then waggaa tokko booda abbaan deebi'e. Okay masha Allah jedha amma Qur'aana kana ofirraa dhiisi abbaa qabanii ijoollee anatu barsiisaa jedhe abbaan haati tiyya itti kaatee no way jette. Ijoollee kana kaampisan dhaquu qaban jettee kaatee abbaan. Excuse me jedhanii Qur'aana waan hin baradhee fi ambaa fi barsiisuu odoo hin jedhin ijoollee kiyya barsiisuudhaaf jedhe. So what are you talking about? Okay jette look kaampi takkitti qofaaf himee atummaan odoo as jirtu ergi achii booda gammachuu yoo hin qabaanne ofirra dhiifnaa jettan. Fine jedhe abbaan. Nuti hin beeknu ka dubbi isaan akkanumatti wal dubbisaa ture. We went to the camp, we came back exactly akkuma san itti deebine salaata akkana godhu. Abbaayyu ajaa'ibe. Oh my god jedhe achii booda campirra nun dhoorkine. Boodarra immoo gaafa itti deebi'ee gaafadhe. You know Abba, I'm surprised jedheen. You know you never sent us to camp. Why did you send us to this camp jedheen. Hin gaafatin jedheen. Aanatu barumsa guddaa argadhee jedhee waan an baradhe ijoolleen hanga feete aalima dunyaa yoo taatellee Qur'aana hanga feete yoo barattellee ijoolleen wal barbaadani. Salati, sunna salati, naafila salati, hijaaba kee akkana godhadhu odoo siin jedhe na tuffattaa jedhe. Waggaa san ta'u ani immoo saahiba kana masan bakka an jaaladhu san yoo ka irra dalagu ta'an atillee isaanii kooppiillee godhuun ootan barumsa san waan argadheef jecha hin dubbanne. Saahiba san immoo masgiidatti baay'ee kaloofne nuti sometimes masgiida Australiyaatti after that let's go for coffee jedhan halkan sa'a kudhanitti seefiidha barnu biratti halkan sa'a sanatti deemuudhaaf ammoo saahibati hedduun no abbaa kiyya nan hayyamu haati kiyya nan hayyamu jedhan abbaa keenna immoo nu hayyamaa ture. We were allowed to go out anyway even till midnight 1 o'clock. Sunillee baay'ee shokkii ta'e namni dhufanii abbaa kiyya haati kiyya haa ijoollee keessan curfew hin qabaatu wayii sodaattanii isin jennaan. No intalati akkana uffatte yoo baate I'm sure bakkuma nagaa deemuun ooltu malee bakka badaatti argamtu kana uffatte yoo deemtee jechuudha. Odoo waa badaa hojjettellee chaansiin isaa baay'ee xiqqoodha. Wama xiqqoo sanii fi riskii ima fudhadhaa jedheen because wanni guddaan nama nagaa waliin jirti akkana hijaaba uffatanii abbaayyaa uffatanii environment kanatti tolu waan ta'aniif jecha yoo dhaqanillee halkan qixxee keessatti homa alhamdulillah bakka biraa dhaqaan jirtu jedheetiin achitti dhiisee dhufe. Amantii san kan inni qabaate sun cabsuun barbaanne. Wallahi 18 gahe high school kiyya fixadhe I have to go overseas jedhee mallaqa waliin qabsiise. I had enough money to buy a house. Factory keessa dalagee hojjedhe. Mallaqa abbaa kee gaafa ani biyya adda addaa dhaquu barbaada ziyaaruudhaaf jennaan deeminaan jedhe.
haatati ammoo are you crazy? Why? No way! Jetiin diddee barisi. Inni hayyama naa kenna. Okay jedhe maal naa gargaar maal naa kennitaa jedhan. Hayyama kiyya malee wanni biraas hin kennu jedhe. Yoo qabaatte deemi yoo hin qabaanne mana ofirra taa'ee naan jedhe. So dhaqeetiin alhamdulillah bakka hedduurra deeme osoo hin deemin immoo my flight before I was leaving I traveled for 9 months to 30 countries by myself when I was 18. Man jedhe abbaan he said to me before I left he said Toltuu I trust you. That's it. I trust you. And he just left. And as that trusting soon, it affected my life until now. So put your kids in the right environment and then trust them. And I didn't think I'll be emotional, but I am. I need water. Natti amane Amanu baay'ee isatti ulfaataa ture. Abbaa Oromooti keessattuu. On top of that, I'll tell you he's actually super conservative. Okay? Super conservative, okay? Like, very conservative. Like, he's not the modern Mali akkasii miti. But, inni yeroo nu waliin dabarse. Ijoollummaa always nu taphachiisaa ture. To be honest, haati illee maraachisaa ture. Stop making them scream jechaa turte bareessin. Because baay'ee nu taphachiisaa ture. Yeroo nu waliin dabarse taa'ee qur'aana nu waliin barate achii booda warra masgiidatti eega kaloofnetiin jedhe deeme warra isaanii waliin deeme controlling nu godhuun tattaafanne keessattuu my girlfriends abbaa isaanitti kijibaa turani kijibaniitiin an dhugumaan itti hime I said I'm going for coffee with the mosque people okay jedhe abbaan wata akkana dhadhaabatee nu eegu irrafa baru fira he just sleeps then achii booda when I was 18 I'm going overseas jennaan yoo ofiif dalagattee tattaafattee argattee deeme hayyama malee wanni biraas hin kennu jedheemi he actually I did it inni natti amanuu isaanii wallahi dhugaa yoo isinitti dubbadhe amma kunoo sadarkaa kanaa gahee jira jechuudha I travel I do everything because namni yoo dhugumaa yoo sitti amane waan hedduu argachuu dandeessa waan hedduu godhuu dandeessa namni kiyya na amana hawaasa kiyya wata kale natti amanne to be honest kana amanee ture haadha fi abbaa kiyya kabajaa sanillee naa kennanii kanaafuu wanni ani isin jechuu ka isiniif himuu barbaade formulaan perfecti miti already isin tattaafirraa jirtani as dhufuu keessanillee ajri argatan jechuudha amma kana godhuu qaba jechuun akkana jettanii dadhabsiisuun qabdu yoo balleessitee ima balleessiteetuma baratta it's not a big deal irruma deddeebita sila yeroo biraa osoo qabaanne detail isiniif ibsuu danda'a akka itti dubbisuu qabdu ijoollee waa irra argachuu maal akka jechuu qabdu keessattuu aadaa tokko yoo walitti simsiisuu dhabe akka itti godhu kana hunda trainingiin godha haadha Austraaliyaa keessatti ammoo asitti wannan jechuu barbaadu waan gaarii irra jirtani dhugaa ijoollee keessan masgiidama kana keessatti argamuu keessan suniyyuu hojii guddaa hojjettan jechuudha kana caala inshallah rabbi isiniif haa gargaaru wanni mara adiifama wanni hin taane tokkollee yoo dubbadhe sometimes akka ogummaa kiyyatti directing haasaan dubbadha so you know afawtu lillahi otherwise inshallah rabbi ijoollee keessan isiniif haa guddisu ija hamtuu isaanirraa haa qabu bakka nagaan rabbi isaan haa taasisu isin oli rabbi isaanii haa godhu inshallah ijoollee keessan harka nabiyya sallallahu alaihi wasallam harka qabatee yoomul qiyaama irratti gaafa yeroo namni sodaa qabaatee akkasii haa barbaadan waan isaan siif hojjetan rabbi bakka ol aanatti isinillee haa qabu inshallah akkasanitti hedduu galatooma isin jechuu barbaada thank you Damsoomaa hin qabu inshallah walitti keenya galatoomsuun barbaada bal'inaan yeroo biyya inshallah ka hawaasatti walitti qabamne nama kanatti wealth of knowledge ilmi yookaan dandeettii bahara garu nama qabu kana biraa agabna as keessas namni akkasii hin dhabamu laakiin hedduu hangaan amma dura isii beeku daran I was very impressed hojii haasofne personally baqa nama ilmi bahara qabu namarraa fayyadamuu dandeenyu hawaan keenyaa sun tillee uummanni dhiiraa hawaasni bakka takkatti illee kanaaf inshallah fuuldura hojii haasofna akka hawaasatti wal dhufne kaanfaransii guddaa reefuu obbo gaafate san kaanfaransii bareedaa kan hawaasa maskiidan sadeenuu haammatu iskuulaatti ilaanee waan paarentii kanaa fi waan gartee guddisaa ijoolleetii fi taapikii adda addaa kireet goone nama akkasiitillee invaayit goone kaanfaransii bareedaa inshallah fuulduraaf amma yeroon isii hedduu dhiphoodha
emergency tilufte wallahi deekara si hunda akka tilufte ana beeka eeshi deekara si hunda arrange godhate dirqi tilufte torban takaaf kanaaf bal'inaan inshallah ni akka deebituni boona hafalu qabdi hawaasa waan abbaan si barsise hunda hafalu qabdi inshallah san yaani khiyyor bije andama jechuu barbaada bal'inaan inshallah conference bareeda akka gaariitti kharabarannu hawan keenya rabaratan hatta ijoolleen amma biyya kana gurguddate hedduun isaanii fuudha gahan garii fuudhan ilmaan dhalaa jedhan laakiin ilmi akkana kan ni barbaadan fakkeenya akkasii kan ni barbaadan inshallah conference akkasii yoo bije fuuldura mataa walii qabannee irra daleeni akka itti tuboon inshallah hangama jechuu barbaade isin salatoma isin naa galfamtu ربي فرقنا غروسا يا مياوام ياوام ياوام كم ياو يا غبازا نوركهم نو يا غبازا نوركهم نو الحمد لله يا الله يا غفار سامي أو نعمته هندبت شكري سهاقو سمر سبتين يا سلاه نقيا ندبر سيكين لا غنداو جنة خير قبسيس يا فتاحو همني قل حبيبي نخايو أرقاه لخيبر داسا نخايو أرقاه لخيبر داسا نخايو أرقاه لخيبر داسا نخايو الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله إلهي يا إلهي يا الله إلهي يا إلهي يا الله يا ربي خلقنا غروسا يا يا غبازا